waajjiraan kunne gale, bokkuun galamsoo gale, alangaan asaboot gale, afaan qoricha gale. Moggaasni maqaa ishee seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Weerara Minilik dura teessoo galma shanan bokkuuti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kam nagaa fayyaadha isiniin jecha kan daawwachaa jirtan Egereewud share, like fi subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan dhaamsa keenya kan ulfinaatii fi kan kabaja. Akkuma kutaa dabare keessatti waa hedduu akka haasofnee turre ammallee kutaa lammaffaa keessatti waan ajaa'iba ta'e haasa'uudhaaf jiraanna. Hanga dhumaa nu waliin tura. Viidiyoo kana like godhuudhaan eegalaan dhaamsa keenya kan ulfinaatii fi kan kabajaati. Egaa bakkuma dhiyoon tana dhaabne irraa eegalleeti warri viidiyoo dabare hin ilaalin dhaqaatii ilaalaan isiniin jaa. Seenaa keenya haa itti fufnu. Bara 1929 Girigooriyaan kaalandarii keessa lola Dawaaroo keessatti waraana Imaamu Ahmad Ibrahim Al-Gaazii fi loltoota Libnadiin Jibduutti gaggeeffameen wal qabatee kitaaba Futuuh al-Habashii keessatti gandi qaalluu kun maqaa dhahamee jira. Akkasuma magaalaa Galamsoo keessa gaarri seena qabeessi lama akka jiru meeqan keessaniitu beeka. Gaarri lamaan kunis tokko gaara Goorgoo jedhama. Gaarri Goorgoo kun magaalaa Galamsoo kallattii kamitti akka argamu komentii jala nuuf haadhan isiniin jaa. Gaarri Goorgoo kunis seenaan inni qabu ji'a Afraasaa keessa bara 1886 akka Girigooriyaan kaalandaritti waraanni Minilik yeroo jalqabaatiif mandheeffate yeroo ta'u, akkasuma gaarri lammaffaa gaara Kaambooti. Gaarri Kaambootis iddoo waraanni Xaaliyaan yeroo jalqabaatiif kaambii godhateedha. Magaalaa Galamsoo keessa lammiilee biyya alaa hedduudhaatu ture. Keessattuu lammiilee biyya Yemen warra yeroo jalqabaatiif dukkaana yookaan suuqii magaalaa Galamsoo keessatti baneedha. Warra akka Abdallaa Ubaadii, Saalii Muhsin, Ali Ahmadii fi Ali Sa'id jechuudhaan beekamanii warroota kanaa jechuun warra yeroo jalqabaatiif magaalaa Galamsoo keessatti dukkaana yookaan suuqii banee ture. Jarootaan kana akka fakkeenyatti fudhachuu dandeenya. Akkasuma Ismaa'eel Hindii fi lammiilee biyya Suudaan warra yeroo jalqabaatiif magaalaa Galamsoo keessatti mana yaalaa banee ture. Warreen akka Haaji Abdullaahi fi Sheek Bashiir fa'aa maqaa dhahuu ni dandeenya. Lammiileen Xaaliyaan warreen akka Antooniyoo Biisiinii fi Firaanseskoo Beertoo magaalaa Galamsoo keessatti waan hedduudhaan yaadatama. Hundarra bara 1936 akka Girigooriyaan kaalandaritti konkolaattonni Jeeniyoo Militarii seenaa magaalaa Galamsooti. Akkasuma seenaa magaalaa Baddeessaa keessatti kan dagatamuu miti. Magaalaan Galamsoo bara 1969 Itoophiyaan kaalandarii irraa kaasee hamma 1980 Itoophiyaan kaalandariitti maqaa Awuraaja Habroo jedhamuun beekamti ture. Awuraaja turtee jechuudha. Magaalaan Galamsoo bara sirna gadaa Ituu keessa teessoo abbaa bokkuu turte jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya seenaan keenya kan magaalaa Galamsoo kan qabannee turre asuma irratti goolaba waan nu hordoftaniif akkasuma waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa isiniin. Seenaa biraatis seenaa adda addaa akka isiniif dhiyeessinuuf akkasuma akka viidiyoon keenya isin maddii yoo barbaaddan chaanaala kana subscribe godhaa. Waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa.